Oolmaa Oromiyaa walitti qabannee yeroo kenna eeggannee dhiyaannee jirra. Egaa Oromiyaan maal keessa ooltee bultee jechuun keessan hin oolu. Kaabaa haga kibbaatti ba'aa haga dhiyaa akkasumas jiddu galaan haalli jiru baay'ee yaaddessaa fi ulfaataa ta'uu isaati. Keessumattuu erga ajjeechaan gaddisiisaan magaalaa Calanqoo irratti uummata keenya karaa nagaatiin mormii isaanii gaggeessaa jiru mudatee asii haalli jiru uummatumaayyuu hammaachuu isaati. Kanaan walqabatee godina Wallaggaa lixaa magaalaawwan hedduu irratti mormiin gaggeeffamaa jiraachuusaa akkasumas dhaabbilee barnoota olaanoo irrattis mormiin akka jirudha. Kanaaf kanneen biroos qabannee dhiyaanna. Kun kanaan osoo jiru daangaa Oromiyaa irratti ammas weerarrii fi ajjeechaan uummata Oromoo irraa dhaabbataa jiru. Egaa sagantaa yookaan haala odeeffannoolee oolmaa Oromiyaa kana wajjin kan turru isin wajjin jechuudha. An Usmaan Kumeetii fi akkasumas waahilli kiyya Dammaqaa Nagaasaatiif akkasumas ogeessi teeknikaa kennaa Firahaan Abdussalaam wajjin ta'uudhaan egaa xumuraa odeeffannoo keenyaatti akka nu waliin turtan asumaan isin affeera. Dammaqaamee haalli Oromiyaan keessa jirtuu fi odeeffannooleen gama keetiin qabdu maal fakkaata? Waahila kiyya Firahaan fi akkasumas immoo Usmaan Kumee egaa hedduu galatoomaa egaa daawwattoonni keenya hanga dhumaatti sagantaa oolmaa Oromiyaa kallattiin isin biraan geenyu kana hordofuudhaaf akka nu duukaa turtan anis irra deebi'een isin affeera. Usmaan galatoomii egaa akkuma tuqxe waan hedduudha ka jiru Oromiyaan har'a kaabaa kibbaa bahaa dhiyaatti waan hedduu keessummeessaa oolte mormiin dhaabbilee barnoota olaanaa Oromiyaa keessattuu ajjeechaa jumlaa Calanqoo irratti raawwate mormuudhaan Asallaa, Adaamaa, Aggaa, Jimmaa, Aggaaroo, Amboo, Walisoo, Gimbii, Najjoo magaalota hedduu keessatti mormiin gaggeeffamaa oole. Kana keessatti sigaa taateewwan adda addaas akkuma atuu kaaftee lolli bakkeewwan adda addaatti taasifamaa akka daangaa irratti ta'u gara bahaa qofaa miti gara walloottis har'a mootummaan wayyaanee affaarota Oromoota irratti kakaasee gara baateettis lubbuun namoota lamaa fi namoonni hedduu madaa'anii keessattuu manneetiin akka gubatan odeeffannoo argannee namoota achirraa dubbifne ni qabna. Egaa karaa isa kaanis immoo egaa odeeffannoo bal'aa jiru tartiibumaan kan dhiyeessinu ta'a. Oduu gara Kaayiroo irraas nu qaqqabe gara gidduutti gara dhumaarratti ni dhiyeessina. Sagantaa keenya gara dhumaarratti immoo waayilli keenya Lattuu Buushan dhimma Calanqoo irratti keessattuu dhalataa naannoo sanaas waan ta'eef gaazexeessaa fi barreessaa Jaafar Alii qabattee kan dhiyaattu ta'a. Hanga dhumaatti akka nu waliin turan irra deebinee affeerraa akkanuma gara oduu keenya gara jalqabaatti haa dabarru natti fakkaata odeeffannoo jalqaba arganne Usmaan. Sirriidhaa jalqabaa kan taasifannu haala daangaa Oromiyaa irratti gaggeeffamaa jiruu fi akkasumas duula qindaa'aa mootummaan wayyaanee uummata Oromoo irratti gaggeessaa jiru kan kanaan dura godinaalee 5 irra ture amma gara Wallootti tarkaanfataa jira. Walloon kanaan duras keessumattuu aanaan baateetii fi harxummaa furree bakka adda addaattis lolli akka gaggeeffamaa tureef miidhaan uummata Oromoo irraa akka raawwatamaa ture. Gabaasuun keenya ni yaadatama haaluma kanaan guyyaarraa baatee irratti akka lolli jirudha. Kana jechuun milishoota naannoo Affaar hidhachiisuudhaan mootummaan wayyaaneedha. Uummata Oromoo irraan gaagama hamaa dhaqqabsiisaa jira. Kana dammaqaasitu hordofee natti fakkaata. Mee atummaan nu dhiyeessi waan kana. Egaa godina Walloo aanaa baatee keessattuu har'a murni TPLF loltoota kallattiidhaan Affaar irraa hidhachiisuudhaan konkolaataa 5 gara Walloo baateetti bobbaasuudhaan bakka oomishaan beekamtu ganda qotee bulaa tokko irratti dhukaasa kallattiidhaan bananii manneetii jireenyaa qonnaan bultootaa hedduu gubanii isaa ofirraa qolachuudhaaf tattaaffii jiraattonni naannoo sanaa taasisaniin egaa gidduutti namoonni lama keessattuu Siyyoo Aliyyii fi akkasumas immoo Siyyoo Yaasee kan jedhaman qonnaan bultoonni lama wareegamaniiru. Kana birattis nam tokko akka madaaheedha kan qonnaan bulaan naannoo sanaa tokko kan nuuf himani. Hundaafuu haalli achitti ta'aa jiru egaa TPLF achiinis lola irratti nurratti banuu ishiiti. Isa kana mee achirra nama tokko dubbiseera kallattiidhumaan Firahaan sagalee yoo nu qopheesseerra ta'e gara sanatti mee dabarra. Sababiin bu'isa kana waan beenu inni darbe
Limeetti maqaa taakeltiitiin darbanitti waan nimmati maqaa taakeltii mingisti taakeltii godhee ture maqaa guddaa irratti isa sana ofumaa mingistumaa fi mingistumaatti dadii affaara makiinumaan dhuftuwaan shunkurtii fi akka qaariidhaa akkatti maatiin godhamee ture san lilleen gootee san irraan kan ta'e mandara afurmoo shambira akkanaa ni gubanii ganda ni gubanii. Amma ganda takka har'a inni waraanii har'atti odee ganda takka gube. Gandi suni kan Oromooti ganda maal jedhama oo? Ganda Oromooti malee gabareedha. Tilmaamaan manneen meeqatu gubate laata? Manneen gubatanii hagam ta'u? Mana galaba ana gubdee isaan warruma hidhatanii affaaruma irraa achas dhufanii wayita warri waan kana geessise. Wallahi affaari kun nama Oromooti geessedhani. Konkolaataa meeqaan dhufanii? Kana dura moo rishiine? Konkolaataa meeqaan dhufaniin jedhe? Kana dura moo? Konkolaataa meeqaan dhufanii warri badii kana raawwatanii affaarirraa? Konkolaataan amma qaba isuusi amma 5 4 6 dhufe. Hayyee egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagaleen dhagaa turtan kun sagalee qonnaan bulaa godina addaa Oromiyaa naannoo Walloo aanaa Baateetti har'a bakka lolli itti gaggeeffamaa jiru. Lolli kun ammallee akka hin dhaabbannee fi akka itti deemaa jiran nuuf himaniiru. Gama Oromootaan deeggarsa akka argataa hin jirre gama Affaariin garuu mootummaan TPLF loltoota keessattuu milishoota naannoo Affaarii hidhachiisuudhaan hedduminaan akka konkolaataa 5 itti bobbaaftedha. Egaa Usmaan kana fakkaata. Egaa har'a karaa biraatiin keessattuu ajjeechaa jumlaa Oromiyaa akka Calanqoo irratti gaggeeffame ilaalchisee akkuma sila tuqne bakka hedduutti mormiin gaggeeffamaa ture. Kana qofaa miti naannoo Oromiyaan alattis naannoo Tigraay Yuunivarsiitii Aksum keessattis akkasuma mormii barattoonni Oromoo fi Amaaraa kaasaniin rakkoorra bu'anii akka jiran barataa tokko naannoo Tigraay Yuunivarsiitii Aksum irraas dubbifne irraa gara boodaatti itti deebina. Egaa mee kan naannoo Amaaraa keessattis immoo Yuunivarsiitii Dabra Taaboor irraa mormii gaggeeffameen keessattuu barataan tokko lubbuunsaa akka darbe sabaa himaalee naannoo Amaaraa ibsanii jiranii. Mormiin kun Oromiyaan alattis deemaa jira. Mee kan Shanoo ani ittaanu gara Shanootti nu geessanatti fakkaata. Shanoo hordofteetta. Usmaan maal jetta kanarratti? Dammaqaa sirriidha. Shanoo yookaan Shawaa Kaabaa seenuun duratti waa'ee Walloo Baatee irratti taateewwan ta'an kan haarawaa miti. Fakkeenya bara dheengaddaa ganda Abbaa Salaam jedhamu irratti manneen 30 akka qotee bultoota naannawa sanii jala gubate. Kana kan taasise ammoo loltoota federaalaa yookaan loltoota agaazii kallattiidhaan gandoota Abbaa Salaamii fi kanneen birootti seenuudhaan ibiddaan akka barbadeessan gabaasuun keenya ni yaadatama. Haalli kun ammas kan cimeetti fufuu ta'uusaa asumaan hubachiifna. Egaa kanumaa wal qabatee egaa kun kanaan osoo jiru godina Harargee Bahaa aanaa Meettaa magaalaa Calanqoo irratti ajjeecha namoota 18 sababaa taasifachuun mormiin godinaalee Oromiyaa hedduu irratti gaggeeffamaa jira. Kana keessaa immoo mormii adda durummaan keessummeessaa kan jirtu godina Shawaa Kaabaati. Shawaa Kaabaatti ammoo magaalaan Shanoo guyyaa kaleessaa irraa jalqabdee agarraatti mormii kana keessummeessaa jirti. Haluma kanaan egaa mormii kanarratti ammoo rakkooleen tokko mudatamaa jiru Dammaqaa. Fakkeenyaaf akka jiraattonni nu himanitti bulchiinsi aanaatii fi itti aanaan bulchiinsi aanichaatii fi itti aanaan waajjira poolisii magaalaa Shanoo shira xaxuudhaan yeroo ammaa kana karaa faallaa ta'een mormitoota biroo qindeessee qabeenya namaa irratti akka miidhaan dhaqqabamu haala akkasii gochaa akkasii taasisaa jiru kan jedhamudha. Kunis egaa mootummaa wayyaaniitiin wal hidhachuudhaan kun kanaan osoo jiru ammoo loltoonni federaalaa oraalee hedduun magaalaa Shanoo guyyaa irraa seenuu isaatii odeeffannoon gama seenuu dhaqqabe. Haaluma kanaan ammoo namoonni hedduun akka hidhamanii fi barsiisonni illee mana hidhaa akka jiranii odeeffannoo gamasii nu ga'e ni mirkaneessa. Kanuma bu'uura taasifachuun gaa magaalaa Shanootti bilbilee odeeffannoo gamasii daawwattoota keenya waliin dhageeffannee walitti deebina nu waliin tura. Magaalaa Shanoo jechuun amma nu magaalaa keessatti baay'ee waan nutti ulfaateef magaalaa keessa ba'aa jirra. Tole maaltu ta'e? Yeroo darbe uummata keenya Harargee uummata Calanqoo sadii tokko malee agaazitti balaaleffachuuf uummanni gaaffii baay'ee qabatee ba'e hiriira nagaa gaggeessaa oolanii barattoonni barsiisonni hojjetaan qonnaan bulaan daldalaan kun walga'ee guyyaa guutuu isaa lama hanga hiriirma nagaa gaggeessaa oolanii bulchaan aanaa korraaptariin tokko garee duraan gurmeessaa ture fidee garee sun kanatti
kanatti makamuudhaan qabeenya irraan xiqqoo balaa geessisee jira. Isatti geessachuudhaan amma ilmaan qonnaan bulaatii fi barsiisota adamsaa yeroo basaastonni ibsaa jiru agaazis seessanii jechuudha. Hiriirri kun immoo gara baadiyyaatti guyyaa irra babal'atee jechuudha. Baadiyyaalee kamitti babal'ate? Baadiyyaa aanaa kana agartu aanaa Qilbiis magaalaa Shanoo jala jirtutti babal'achuudhaan ilmaan keenya seera alaa walaa hiikanii nu gadhiisan malee nu jiraachuu hin dandeenyu waliin bulluu jechuudhaan isaan balaaleffachuudhaan gara jeequmsaatti jijjiiramaa jira. Namoota meeqatu hidhame? Gandoota akka gabaa kamisaatii fi ganda maasetti yeroo ammaa kana ganda maasetti waraanni tokkitti fe'amee dabreera. Namoota meeqa hidhame haga ammaatti naannoo magaalaa Shanoo irraa? Guyyaa barsiisonni 5 al tokko hidhamuu isaanii beeka. Namoonni 5 immoo gabaa kamisaatti irraa dhufanii hidhamuu isaanii beeka. Kan biraas immoo yeroo argatan waajjira keessas lafa argatanii qabanii ilmaan Oromoo kan iddoo ta'an barbaadanii adamsuudhaan kanatu gaafii kaasee kanatti qindeessee jechuudhaan hiisisaa jiran bulchaa naannaatii fi itti aanaan waajjira poolisii. Qaamonni OPDO naannawa sanii jechuun bulchaa aanichaatii fi itti aanaan waajjira poolisii karaa hookara ta'een akka geggeeffamu mormiin kun maaf taasisuun barbaachise? Maaf basaasota isaanii itti naqanii akkasumas maaliif loltoota wayyaanee isinitti fidan? Durumaayyuu waadaa sabaa dargaggoota galuudhaan lafa hin kennan durumaan barsiisota lafa hin kennamne warra gurmaa'ee waggaa lamoota lafa hin kennamne isaan komii isaanii OBN ibsannaan OBN akka OBN fashaleessutti miidiyaa biraallee waamee miidiyaa sanillee harkatti uummanni mormee lammaffaa immoo dargaggoota biraa qindeessee magaalaa keessatti uummanni saba lamatu achi keessa jiraata saba lamaa olis jiru baay'inaan garuu saba Amaaraa fi Oromoo jiraata isaan walitti buusee yaalaa ture kana namichi kun jechuudha. San booda uummanni kana balaaleffachuudhaan nu tokko yoomiyyuu walii lolluu waliin jiraannaa namichi kun nurraa haa ta'u hidhamtoonni siyaasa keenya haa hiikamanii warri korraaptarii ta'an seeratti nu haa dhiyaatanii dhaadannoowwan sana fakkaatan dhaadannoo gurguddaa dhiyeessaa turaniiru kaleessa sa'a lama hanga sa'aatii 10 goo tureera hiriiri kanarra jira namni kamiyyuu waa balleessuu waa maal jechuu fedhii qabu tureeyyuu kana gaafuma nagaa dhiyeessaa turanii karma nagaatiin yaada isaanii ibsachaa turanii isaan garuu aanaa kanarratti namni akka hafuura baafatu namni gaaffii nagaa dubbatu ibsee kan humnuma dhaananii bulchuu barbaadanu inuuyyuu Lammaa Magarsaatii fi Dr. Abiyyi nutti taphachiise sila ijoollee kana takka takkaan ishii filaayyuu kana guyyaa irraa ta'u silaan olchinu jedhanii nutti fakkaraa oolan. Kana jechuun bulchiinsa amma obbo Lammaa faallaa deemaa jiru jechuudha. Bulchiinsi amma magaalaa yookaan aanaa keessa bulchaa jira kunniin. Guyyuma tokkoyyuu isaan faana deemanii illee kana akkuma godina Shawaa Kaabaa akkuma Salaalettu haaromsi hin jiru guyyaa tokko isaa faayidaa isaaniitii malee guyyaa tokko isaa faana dhaabbatanii beekan. Inni keenya immoo kiiloomeetira 80 Finfinneerra. Gochaa kanarraa akka dhaabbataniif yookaan ilaalcha duraan qabatanii deeman kanarraa akka fooyya'an yookaan duubatti deebi'an maaltu taasifamuu qaba jettanii dhaamtu? Akka keenyatti namichi bulchaa aanaa jedhamu kun garee ijaarrate qaba. Garee saba kamiyyuu bakka hin bu'u akkasiin Amaarissa dubbatan warra ijaarrate qaba. Isaan wajjin seeratti nu dhiyaatee wanta seerri adabbii seeraa akka nu fudhatuu fi OPDOowwan gaggeessawwan akkasaa kan isa fakkaatan akka isarraa baratu barbaada. Sabni kamiyyuu saba kamiirraa hojii hin qabne adeemsa malee saba kamiyyuu tokko sabaa walitti nu buusuu barbaada. Korraaptariidha namichi kun seeratti dhiyaatee akka seerri itti murteessu akka badii bade hundaafuu akka inni murtee fudhatu ijoolleen keenya immoo aandurii tokko malee akka nu gadhiifaman namni akka shorofeen shorortisaa kana barbaada. Eenyu maqaan bulchiinsaa amma isin komattanii kun maqaan isaanii eenyu? Alamuu Labbisaadha. Tole namoonni qabamanii hidhaman kun amma eessatti argamu? Mana hidhaa kam keessa jiru? Waajjiruma poolisii aanaa jira. Loltoonni agaaziidhaa seenan jechanii jirtu namoota meeqa ta'u baay'inaan akkasumas maal gochaa jiru isaan immoo miidhaa akkam dhaqqabsiisaa jiru? Haga ammaa miidhaa isaanii agarree garuu kaleessa piikaappii 3 seenanii har'a immoo oraaliin lama akka galee nutti himameera garuu jarri kun makalaakaan illee akka jirumameera warri koofiyyaa diimaa qabu jechuudha. Yeroo kanatti poolisiin Oromiyaatii fi korri bittinneessaa naannawa sanitti hin argamanii? Jiru isaan uummata wajjin dhaabbatanii jiru isaan irraa dhorkaa wali malee akka isaaniitiin immoo korri bittinneessaa irraa dhorkuu baate jira ijoolleen tokko wajjin galtuu. Amma baay'inaan mormiin kan geggeeffamaa jiru eessafaati? Mormiin kan deemaa jiru gandoota gabaa kamisaa kiiloomeetira 5 irra fagaattee jirtuu fi ganda maasiidha. Gaasoo irratti kan itti fufu taa'uu dhaabuu baatan jarri kun odeeffannoo jedhu seera qonnaan bulaarra. Hayyee daawwattoota keenya sagaleen asii olitti dhageettan godina Shawaa Kaabaa magaalaa Shanoo irratti kan geggeeffamaa jiru mormiidha. Haaluma kanaan araddaalee hedduu keessatti akka mormiin geggeeffamaa jiru bu'uurri mormii kanaa guyyaa kaleessaa irraa jalqabee dhumaatii magaalaa Calanqoo irratti geggeeffame balaaleffachuudhaan kan wal qabate. Haa ta'u malee bulchitoonni aanaa sanii shira xaxuudhaan uummatarraa miidhaa akka dhaqqabsiisaniif loltoota federaalaa gamasitti bobbaasuudhaan namoonni hedduun hidhamaa akka jiran odeeffannoo gamasii nu dhaqqabe. Dammaqaa kana erga jennee gama Aksuumitti waatu jira kan jedhamu maal Aksuum maaltu jira naannoo Tigraay keessa?
Egaa Aksumii fi Yuunivarsiitii Addigiraatitti akkuma beekamu barattoota Oromoo fi Amaaraa irratti humnootiin tikaa naannoo Tigraayitti argaman kan humni TPLF miidhaa garaagaraa irraa gahaa akka jiruu fi lubbuun barataa Amaaraa tokkoo fi kanneen biroos akka darbe himamaa ture. Egaa akkuma naannoo egaa murni TPLF naannoo isaanii keessatti isaanuma to'atee jira. Akkuma amma Walloo irratti humna addaa hidhachiisanii ofii isaaniiti loltoota qopheeffatan uummata keenya irratti bobba'anii ajjeesaa jiran kana achittis barattoonni Oromoo gaaffii keessattuu ajjeechaan Oromiyaa keessatti kaleessa calanqoo irratti gaggeeffame Yuunivarsiitii Aksum keessa kan jiran barattoota Oromoo hedduu aarsee jira. Isa kanarratti barattoonni kun walitti dhufanii yaaduma qaban ibsachuu waan barbaadaniif humnootiin tikaa naannoo sanaa mooraa seenanii barattoota naannoo Tigraay keessattuu dhalattoota Tigraay irratti bobbaasuudhaan dhagaadhaan reebuu fi sana booda immoo isaan seenanii akka isaan reebaa turanii fi ammallee rakkoo keessaa fi yaaddoo guddaa keessa akka jiranii fi karaa ittiin bahanii garatti deemuufillee daandii akka ilaallataa jiranii fi egaa haala yaaddessaa keessa jiraachuu isaaniiti barataan Yuunivarsiitii Aksum irraa dubbifne tokko kan nuuf ibse haala naannoo Addigiraatis walumatti qabee nuuf ibseera. Isaan Aksumii fi Addigiraatiin naannoo daandii tokkorra jiru. Egaa yaada isaatti odoo dabarre gaariidha Usmaan. Haa ta'u walumaan dhaggeeffannee yaada barataa Yuunivarsiitii Aksumii walitti deebina. Jalqaba jarii yuunivarsiitiin da'anii qomoo irratti da'anii barattoota Oromoo tokko ijoolleen beekumsa qabanii barattoota Amaaraa fi Oromoo walumaa gala walitti qabanii gamtoota godhanii ijoolleen xiqqoo dhiibbaa kaasanii dhagaatiin illee daddarbatanii ijoollee dhadha'anii baay'ee irratti qineensaatanii amma muka poolisiidhaan eegamanii mana kaaffellee deemaare. Warri akkas godhan kun barattoota warra naannoo Tigraay. Barattoota naannoo Tigraay fi akkas jira. Barattoota Oromoo fi kan Amaaraa reebu jechuudha dhagaadha. Maa inni rakkoon isaanii hoo maal jedhu rakkoon isaanii? Rakkoo maal jedhamee amma adda baasanii hin jennee kanuma amma isaan rakkoo isaanii kana jedhanii murtaasanii osoo hin taane waan kana beekamu rakkaan isaanii iddoo biraatti immoo lolliwaan jiru fakkaata iddoo biraatti ijoolleen keenya sassa'aa waan jiraniifi immoo isaan kana irratti jaabaan kan jiran. Sababa barattoonni Tigraay gara biraatti miidhamaa jiraniif isin irratti tarkaanfii fudhannaadha dubbiin. Karaa biraaniinoo warri hayyee itti fufi. Itti fufi. Akkas jedhaniitu kanumarraa kan ka'e ijoollee xiqqoo amma dhiibbaa guddaa taasisaa. Halkan kan taallee ijoollee doormii gochisuudha. Barattoonni iddoo isaanii rafanitti halkanillee mana doormiitti rukutuudhaan baay'ee ijoollee doorsisaa guddaa. Miidhamaa jiru jechuudha barattoonni. Akkamii haalli warri loltoonni naannoo sanaa maal godhaa jiru akkuma jedhamu sirreebaa jiru moo maal fakkaata reebaa jiru ka jedhamu iyyannoon dhufaa jira. Mee maal gama sanaanoo maaltu jira? Isaan immoo gaamma ta'e tasgabbeessumaan gidduu galanii jiru. Yaadni tasgabbeessuu fakkaataa yaadichi dhoksaadhaan immoo garuu xiqqoo rileeshinii barata isaanii qabu. Halkankaa yeroo baay'ee halkanidha kan inni dhiibbaan barattoota irratti ga'aa jiru. Xiqqoo hariiroo qabu barattoota kan isaanii duukaa warri walitoonni naannoo sanaa. Amma haala kana keessa jiraattanii naannoo irraa fagaattanii akkaataa kanaan achi jirtanii rakkoo akkasii keessa jiraattanii yaaddoon sin qabdan maali? Yaaddoon hin qabni gaamma yaaddoon boodarra maalii irratti geessisu ta'a jedhudha gaamma. Demmoo yeroo irratti riba keessatti ta'a yeroo namni rafee jiru. Cabsanii seenuudhaan yookaanis immoo kan isaanii doormii kana keessa kan jiraniin qulfii wal jala dabarsuudhaan seenanii miidhaa geessisaa kan waan jiraniifi miidhaa akkamiitiin irratti gahaa laata jennee yaaddatu. Gama Addigiraatittoo maaltu dhaga'ama naannuma tokkorraa jirtu waan ta'eef achirraa wal quba qabdu barattoonni Oromoo fi Amaaraa. Warra Addigiraat Yuunivarsiitii Addigiraat jiran isaan waliinoo wal quba qabdu. Isaan duukaa amma jeequmsi ta'ee jira baay'ee miidhaa jiru kan jedhanii xiqqoo yaada xixiqqannaa jiru isaaniitu wal hariiroo qabna amma ta'e tokko intarneetii walirraa wanti jenna wantoota karaa daa'im feesii irraallee darbatanii ijoollee baay'ee miidhaniiru kan jedhamu odeeffannoo jira.
gamoorraa darbatu eenyu ka darbatu barattootumatu darbatamoo warra humnootii tikaati moo eenyu ka darbatu? Barattoota irratti barattoota naannoo sanaa fi barattoota biraa akkas godhamanii barattoota irratti darbatanii ijoollee baay'ee miidhanii akaadhaaf deebanii jedhama. Egaa amma gara fuulduraatti yaaddoo keessa jirra jetteetta yoo wanti kun hammaate maalidha kan yaadaa jirtani? Maaltu nu waan sin eeggataa jiru kanarraa ka'ee wanti murteeffattan jira? Yaa murteen jiru amma yoo humna walitti baay'ate biqilee kallattii barbaadamee kallattii yoo arganne karaa yoo arganne bakka bataallee galaa rakkaamaatu jira kan jira. Ayyee egaa jabaadhaa yaada naa kenniteef hedduu galatoomi barataa Oromoo Yuunivarsiitii Aksum galatoomi. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya egaa yaadni dhagahaa turre kun barataa Yuunivarsiitii naannoo Tigraay Aksum irraa dubbifnedha. Egaa Aksumii fi barattoonni Yuunivarsiitii Addigiraat kan Oromoo fi kan Amaaraa achittis rakkoo keessa akka jiranii fi walquba qabaataa akka jiran haalli isaan keessa jiran egaa yaaddessaa ta'uusaa fi gara fuulduraatti haalli kun yoo kan hammaatu ta'e waan hedduu caala kan isaan yaaddaa jiran naannoo isaanii sana keessatti barattoonni naannoo Tigraay dhagaadhaan isaan wayita reebanii warri humnootii tikaa immoo isaanirra dhufuu isaanii hedduu isaan yaaddesseera. Gumaa simbaan afaan waan akkasii tarkaanfii irratti fudhannaa mormi Oromiyaa keessatti deemuuf ajjechaan babal'atee deemamaa jiruyyuu akkuma diinummaatti akka ilaalaa jiranidha kan inni nuuf ibse. Egaa haala kana fakkaata Usmaan keessattuu barattoonni Oromoo fi Amaaraa Yuunivarsiitii naannoo Tigraay Aksumii fi Addigiraat keessatti argaman. Dammaqaa ji'oota lamaan darban uummanni Oromoo biyya keessaa dhaamsinni gurguddaan dhaammachaa ture fakkeenyaa fi barattoonni Oromoodhaa gara yuunivarsiitiilee Jijjigaa fi naannoo Tigraay jiru akka hin deemnee fi achitti akka hin baranne achi jiran ammoo akka galan nageenya isaaniitiif jecha dhaammachaa akka turan gabaasuun keenyas ni yaadatama. Haa ta'u malee kanumaan wal qabatee ammaan kana Addigiraatii fi Aksum irratti kan argaman barattoonni Oromootii fi saba Amaaraa haalaan yaaddoo keessa jiraachuu isaaniiti. Kanumaan wal qabatee yuunivarsiitii san keessaa ba'anii gara Oromiyaatti deebi'uudhaafis haalli jiru baay'ee ulfaataa ta'uu isaatii kan gabaafamaa jiru. Egaa kanumaan wal qabatee yuunivarsiitii Dabra Maarqositti diddaan geggeeffamaa jira. Sababni diddaa kanaatis hidhamtoonni siyaasaa nuuf hiikaman barattoonni saba Amaaraatii fi Oromoodhaa Addigiraatii fi Aksum keessa jiran nagaan gara biyya isaaniitti nuuf haa deebi'an kan jedhuu fi gaafileen keenya nu gaafachaa jirru kallattiidhaan nu deebi'uu qaba jechuudhaan guyyaa kaleessa irraa jalqabee Dabra Maarqos keessaa barattoonni yuunivarsiitichaa barumsa dhiisanii bahaa jiru. Barumsis addaan cituu isaati. Egaa kana ilaalchisuudhaan waa'illi keenya iticha guddataa Dabra Maarqositti bilbilee barataa yuunivarsiitii tokko dubbisee jira. Daawwattoota keenya isa dhageeffannee walitti deebina. Yuunivarsiitii Dabra Maarqos keessa yeroo ammaa haala sodaachisaa baay'ee keessa jira. Baay'inaan hoomaan waraanaa, makalaakaa, federaalaa, poolisii naannoo Amaaraa dabalatee labsiin beekamu kan as keessa jiru. Wantoonni baay'inaan shaantaa fudhatanii gara magaalaa isaatti imalaa jiru. Baay'inaan baay'ee rakkina keessa jiru. Ijoolleen baay'inaan rakkina keessa jiru jechuudha. Shaantaa fudhatanii baay'inaan bahaa jiru. Ammallee kunoo ani akka carraa ta'ee karaan bahuu achi keessa jira. Eessarraa dhuftanii naannoo kamirraa dhuftanii kan jedhu hoomaan waraanaa nu gaafatee yerootti nu dararuutti jirutti jira. Barataa keenya tokko barataa Gaashawuu Tasfaayee kan jedhamu barataa godina Hamboo aanaa Calleyaa magaalaa Geedoo ganda Cobii Tulluu Coriirraa kan jedhamu kan nuti tokko garmalee yeroo ammaa rukuchaa isaan rukutanii akkasumaan hidhaa naannoo Amaaraatti naannoo Addabaabaayii kan jedhamutti hidhanii jiranii. Mucaa sana yerootti deemnee hin gaafanna mucaan keenya lubbuudhaan jira moo hin jiru mucaa kana gaafachuu qabnaa nuti mucaa kana wajjin har'a wal agarru malee hin bullu jennee yerootti gaafannu mootummaa humna hin beekamneen diinii mana barumsaa sana federaalota nutti naqee yerootti nu dabarsiisutti jira. Yeroo ammaa kana baay'inaan bakka hoomaa waraanaatiin guutamtee jirti achi keessi. Ijoolleen baay'inaan immoo sodaatanii ammallee kan jiran ijoollee keenyadha akkatti ba'an dhabanii baay'ee cannaqamaa jiru. Shaantaa isaanii naannanii karaa fudhatanii ba'an dhabanii baay'ee rakkoo guddaa keessa jira. Dabra Maarqos
Inni kun maarraa kan ka'edha. Rakkoon kun kan mudachuu danda'e. Rakkoo kanaan immoo miidhamaatti kan jiran barattoota ijoollee Oromoo qofa ta'an immoo sablammiileen biroollee rakkoo kanaaf saaxilamaniiru. Ijoolleen rakkoo kanaaf miidhamanii jiranii sababni isaa maalirraa ka'ee kan jedhuuf ijoolleen jinjiranima naannoo biraa irratti naannoo Addagiraat Tigraay keessatti kan jiran ijoolleen Amaaraa fi ijoolleen Oromoo yuunivarsiitii isaanii keessatti humna hin beekamneetiin humna waraanaa haa ta'u humna barataa haa ta'u humna naannoo sana jiru hidhatee jiruutiin haa ta'u hin beekamne lubbuun isaanii darbaa jira. Kanaafis ijoollee keenya maaliif achirratti lubbuun isaanii darbaa kan jedhu gaaffii seeraa gaafatanii jiran ijoolleen achumaatiin gaaffiin keessan gaaffii seeraa miti namni tokkollee namni du'es achirra hin jiru sobdaniitu kan akka jettanii jedhanii ijoollee keenya garmalee dararaa kan isaan jiran ijoollee Amaaraatti amma namni hin jiru caasana qabatanii bakka garmalee rukutanii barataa gaashuu kan jedhamu sana irra dhaabatee yeroo inni itti shubbiqiidhaan asii gadatti tokkosuudha ta'u barataan tokko dhiibbachii rukutiin jedhee hoomama waraanaa keessaa yeroo itti irraa kadhatee baay'ee agarree turre kan kaate saba biraas haa ta'u ijoollee keenyas yoo ta'e kan itti dararamaa jiru Oromoo mataa keenya tarreeffamaa jiru ijoollee mateenyadha jechuudha. Isin akka barattootaatti iddoolee garaagaraatii keessumaa yuunivarsiitiiwwan Oromiyaa keessatti argaman barattoonni hedduun mooraa gadhiisanii baatti jiru. Haalli qabatamatti mooraa keessa hin jiru. Barattoonni mooraa gad lakkisanii gara maatiitti deemaadha kan isaan jirani. Barattoonni baay'inaan gara mooraa gadhiisanii kan isaan deemaa dallaa cabsaniiti ammaatti kaleessa sa'aatii 12 irraa ka'ee gibbii keessaa bahuu hin danda'amu. Kanaatiif ijoolleen amma sodaatanii hoomaa waraanaa garmalee barattootaan walitti ta'ee waan jiruutiif sodaatanii mooraa gadi lakkisanii gara maatii isaaniitti imaluu jiru. Yoo baay'ate doormii tokko wanti tokko keessa bilookii tokko keessa barataa 10-15 waan fincaafetu jira. Baay'ee hoomaa waraanaatiin guutamee waan jiruuf ijoolleen sodaatanii shaantaa isaanii fudhatanii kaan immoo dookimentii isaanii bichaa fudhatanii gara maatii isaaniitti kan imalan baay'ee jiru. Yuunivarsiitii Dabra Maarqos guutummaatti barattoonni gad lakkisaniiru jechuudha. Sablammiileen hundumtuu. Lammiileen hundumtuu gaddisaniiru kan jiranii amma naannichi baay'ee sodaachisaa waan ta'eef ijoolleen keenya yoo ba'an booda ilaallee tokkoffaan afaan waan cannaquuf afaan suni gammanni siree jira jedhanii gaafatanii buluullee kan dandeenye ijoolleen keenya parsantii baay'ee waan jiraniif gadi ba'anii gaddisanii buluudhaaf baay'ee carraa sodaa keessa waan jiraniif parsantiin haftee parsantii 5 sana keessaa ijoolleen keenya yoo baay'ate parsantii 4 jechuudha kan bilookii doormii irratti hafe kanumaaniyyuu guyyaarraa ni reebamaa ni reessisu waan jedhu rakkii waan jiruuf ijoollee keenya miti ijoollee Oromooti kan yakka kana dalagaa jiru kan lola kana kaase jedhanii waan odeessaa jiraniif ijoolleen sodaatan ammaa kanallee yeroo inni ilaalaa jiru kanatti naannaa ijoollee 100 kan ta'an dallaa cabsanii ba'aa jiru. Isin akka barattoota Oromoo yuunivarsiitii Dabra Maarqositti maal barbaaddu maal tokko ta'u barbaaddu amma gaaffiin keessan inni ijoon maalidhame? Gaaffiin keenya inni ijoon naannoo Tigraay irratti ijoolleen keenya dhumaa jiran haa dhaabbatudha. Inni tokkoffaan inni lammaffaan immoo hidhamtoonni siyaasaa kamillee Baqqalaa Garbaa Dajanee Xaafaa isaan kana wajjin wal qabatee wantoonni hidhamtoonni siyaasaa keenya naannoo Amaaraas haa ta'u Oromoo kamiin iyyuu tokko taanee nuti ijoollee Amaaraa wajjin dhaadannoo nuti dhageessisaa oollee guyyaa har'a hidhamtoonni siyaasaa keenya kamillee gadi gadhiifamanidha. Inni lammaffaan immoo barataan keenya ni gidduudha. Reebamee irra dhaabatamee reebame kunis mana hidhaati nufaaf gadhiifamuu hagasitti barumsi hin jiru. Barumsi aga ijoolleen Tigraay keessa jiran ijoollee keenya ajjeesaa jiranitti nu hin barannu kan jedhu dhaadannoo ijoollee Amaaraa fi ijoolleen Oromoo tokko ta'anii yeroo itti isaan dhageessisaa oolanii alaaf duubatti dhaga'an oole. Kanallee amma isaan mana hidhaa sanaatiif ba'anii biyyi isaanii kabajamuufitti mucaan sunis reebamee gara wallaansa yaalaa isa barbaachisutti akka deeme yookaan gara maatii isaatti nagaaf tasgabbiidhaan akka isaan geessanii maatii isaa biraan ga'an illee gaafachaa turre. Mucaan kun yakka tokko malee qabamee dararamaa waan jiruuf kana gadi nu gadhiisanii gara maatii isaatti akka erganidha waan nuti jechaa turre nu gadhiisaa jennee. Wayita isin gaaffilee kana kaastanii bulchiinsi yuunivarsiitii deebii isiniif deebise qabaa laata? Dhimma kanarratti tarii isa kanarratti waan jettu yoo qabaatte meenuuf dhaamiiti gamanumaan nagaa walitti dhaamna. Gaafannee turre deemnee ijoollee akka 6-7 warreen afaan lachuu dhagaan erginee turre isaan biratti isaan garuu sa'aatii kalee galgala sa'aatii 12tti isinifaa ba'u nuun jechaa turanii har'a immoo sa'aatii 6tti isinii gadhiifnaa jedhanii hanga ammaatti furmaata tokkollee otoo hin argatiin jirra jechuudha. Hayyee daawwattoota keenya odeeffannoon asii olitti amma dhageeffannee naannoo bulchiinsa Amaaraatti
Yuunivarsiitii Daabraa Maarqos keessatti diddaa fi mormii geggeeffamaa jiru ilaalchisuudhaan mana barumsaa cufamee fi akkasumas egaa haala hidhamtoota siyaasaa irratti kan ta'edha. Egaa kan ilaalchiseeti kan barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Daabraa Maarqos keessa jiraatan kan odeeffanne. Egaa kun kanaan osoo jiru dhumaatii magaalaa Calanqoo irratti gara jabeeyyii loltoota wayyaaneetiin uummata keenya mudate ilaalchisuudhaan Oromiyaatti roga maraan ammas diddaa fi gaddi guddaan geggeeffamaa jira. Haaluma kanaan godina Wallagga Lixaa magaalaawwan hedduu irratti akka diddaan geggeeffamaa jirudha. Odeeffannoon gamasiinuu dhaqqabe. Dammaqaa Gimbitti haala jiruu fi mormee jiru odeeffannoo san hordofteerta natti fakkaata kallattiidhaan maaltu ta'ee gamasitti yoo ceene? Ayyee egaa Usmaanii akkuma beekamu keessattuu Oromiyaa lixaa keessatti mormii jabaatu gaggeeffamaa oolee haa ta'uuti neetworkii kutuudhaan TPLF akka odeeffannoo kana akka garaatti uummanni keenya waliif hin dabarsineef taasisee jira. Haa ta'uuti sagalee achirraa waraabbiidhaan nu qaqqabeerraa akka hubannetti har'a magaalaa guddoo Wallagga Lixaa Gimbiitti barattoonni manneetii barnootaa sadarkaa tokkoffaa hanga olaanaatti jiran marti hojjettoonni mootummaa qeerroon naannoo sanaa heddumminaan mormii ajjeechaa jumlaa gocha sanyii duguuggaa Calanqoo irratti raawwatame mormuudhaan hiriira guddaadha kan isaan gaggeessanii. Hiriira sana irratti gaaffiiwwan hedduudha kan isaan bulchiinsa magaalaa fi warra qondaaltota naannoo keessattuu godina Wallagga Lixaatiif kan dhiyeessanii. Hiriira kana irrattis immoo kan isaan gaafatanii keessattuu ajjeechaan jumlaa kan raawwataa jiru makkalaakayaan yookaan hoomaa waraanaa biyyattii Oromiyaa hatattamaan gadhiisee akka bahu kan gaafatanii. Hidhamtoonni siyaasaa kanneen akka Dr. Mararaa Guddinaa fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hidhamtoonni siyaasaa haalduree tokko malee hatattamaan akka isaan hiikamanii. Egaa bakkeewwan adda addaatti keessattuu gama gadii kanatti bulchiinsi gaarii akka gaariitti diriiraa hin jiru. Qajeelfamni Oromiyaa irraa darbu gara oliirraa ga'u gara gadiitti sirriitti hojiirra oolaan jiru kun hatattamaan sirreeffamuu qaba. Egaa akka waliigalaatti mirgi abbaa biyyummaa Oromoo nuuf kabajamuu qaba. TPLF aangoo gadhiisuu qabdii ka jedhu kan gaafatanii. Egaa obbo Tafarii Mokonnin kantiibaan magaalaa Gimbii hiriira sana irratti argamanii deebii kennanii jiranii. Isa kaan immoo dhawaataan gaaffiin isaanii sirrii ta'uun keessattuu gochi sanyii duguuggaa Calanqoo irratti raawwatame kan Oromoo bahaa dhihaa kan guutummaa Oromiyaa gaddisiise ta'uu sirriitti ibsaniiru. Egaa yaaduma kana kan adeemsifame Gimbiitti Usmaan. Sagalee jira mee sagalee sanaa hordofnu. Lammii keenya bakka adda addaa garuma deemii dhawaa jiru yaadannoo sammuu agarsiisa jennee tokko addanii kana irratti batumaa tokko jedhe. Baratamaa alfaataa. Gaaffii sana kan adda addaatti jiru barreeffamaa qabatanii kan jirtan lola ta'uu deemsuu gaariidha. Akka yaada keenyaatti waliin barattoonni yookiin qaamni gaaffii qabatee jiru. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya egaa sagaleen waraabamee magaalaa Gimbii irraa nu qaqqabe qulqullina waan hin qabneef akka gaariitti waan dhaga'amneef irra darbuu wayyaa nuun jedheera ogeessi teeknikaa keenya Firahaan Abdusalaam. Egaa yaanni walumaa galatti sagalee waraabamee nu qaqqabee fi odeeffannoon nu qaqqabaa oole kan jalqaba irratti isinii himedha. Qabxiiwwan gurguddoo hiriirtonni kun gaafatan karaa bakka bu'aa isaanii barreeffamaan waltajjiitti dhiyaatanii gaafatanii sana booda deebiin irratti kennamuusaa fi akkasumas immoo manguddoonnii fi hooggantoonni amantiis dhiyaatanii dargaggootaaf ibsa garaagaraa fi marii addaa akka waliin taasisanii fi keessattuu hiriirri kun wayita xumuramu yaadannoo sammuu daqiiqaa tokkoof uummata keenyaa naannoo Calanqootti mootummaa wayyaanee
yookaan hoomaa waraanaa wayyaaneetiin gara jabinaan dhumaniif yaadannoo taasisaniiru jechuudha. Kanuma wanta achitti gaggeeffame Usmaan. Egaa dammaqaa haaluma wal fakkaatuun achuma godina Wallagga Lixaa magaalaa Najjoo keessattis akka mormiin gaggeeffamaa jiru. Kanas jechuun hawaasni naannichaa dallansuu guddaadhaan gochaa yookaan taateewwan magaalaa Calanqoo irratti mootummaa wayyaanee uummata keenya irratti raawwate ilaalchisuudhaan kan diddaan Najjoo irratti gaggeeffamaa jiru. Najjoon haala akkam keessa jirti? Mormiin akkamii gaggeeffamaa jira? Wanni ta'aa jiru maal kan jedhu waa'illi keenya Dajanee Guutamaa kallattiidhaan hordofee ture. Meeggamanumaan wanta inni hordofee daawwattoota keenya hordofne yookaan daawwanne walitti deebinaa Najjootti imalla ammas. Hello, godina Wallaggaa Lixaa Najjoodha. Ammee sochiin achi jiru har'a maal fakkaata? Har'a godina Wallagga Lixaa magaalaa Najjoorraa barattoonni haayiskuulii sadarkaa lammaffaa fi pirparaatoorii walitti dabalamuudha. Hiriira magaalaa gurguddaa keessatti sirna jibbiinsa mootummaa wayyaanee irratti gaggeessaa jiru. Akkasumallee dabalatee magaalaa Najjoo hirmaachuudhaan guyyaa har'a haala waateen sirna jibbiinsa mootummaa wayyaanee Itanni Calanqoo irratti nama fite haala waadaan gaggeessaa oolanii namni miidhames hin jiru. Hayyee mee miidhaa Calanqoo kan jettu lammata immoo gaafiin gurguddaan isaan kaasan yookiin dhaadannoon dhageessisaa turan maal ture? Dhaadannoo isaan dhageessisan mootummaa wayyaanee kana booda nu ga'an hin bulchu hidhaaf ajjeechaa nurraa dhaabbatu kan jedhuu fi akkasumallee nun amma mootummaa mataa keenya kan ofiin of bulchu amma dhaabbannutti qabsoon keenya dhaabbatu kan jedhu ture. Dabalees mootummaa wayyaanee irratti jibba qaban akkasumallee siminaan mul'isaa oolanii. Yeroo hiriira baatan nagaan attam ture? Yeroo baay'ee miidhatu qaqqaba. Simbiratti attam ture? Gama miidhaan poolisoonni gara uummataa qoranii eegumsa gochaa turanii amma kanatti miidhaa geessisee hin jiru. Uummannis barattoonnis gaggeeffamee mariidhaan xumurame gama miidhaa kan jedhu. Tokko asa duriira jijjiirraa. Makalaakayaan nurraa haa ba'u wayyaan nun bulchuu kan jedhu dhaadannoo kan dhageessiftan maaliif mee kana bal'isinaa? Makalaakayaan darbee sababa suurachaa jiru keessatti nun barbaadu nun silayyuu nageenyaaf hiriira kabbaarra waan ta'eef hidhaaf ajjeechaa nurraa dhaabbatu waan ta'eef hiriirri gaggeeffameera. Mormiin dabalatee mormii gaggeeffamaa jiru. Hayyee dargaggoo magaalaa Najjoo kan godina Wallaggaa Lixaa yaada nuuf kenniteef hedduu galatooma. Hayyee egaa Usmaan bakkeewwan hedduu keessatti godina Wallaggaa Lixaa mormiin kan gaggeeffamaa oole. Egaa akkuma jalqabarraa kaafnee Arsii Asallaarraa kaasee gara Jimmaa Aggaaroo bakkeewwan hedduu Walisoo bakka hedduu kaasuu danda'ama. Mormiin kun waluma fakkaata. Mee gabaasa saxaanutti yaada barruu? Isatti darbuun duratti dammaqaa fakkeenyaa fi waa'ee amma mormii biyya keessa ta'aa jiruu fi akkasumas ajjeecha magaalaa Calanqoo irratti raawwatame ilaalchise biyya Ameerikaa kanatti barruun The Guardian jedhamu ibsa inni baasee har'aan namoonni 18 magaalaa Calanqoo irratti ajjeefamuun gadda olaanaadha jechuudhaan akkaan kan isa yaachisee fi balaaleffannaa kana har'a addeessee jira. Dhaabbilee barnoota olaanoo rakkoo isa mudataa jiruu fi keessattuu Yuunivarsiitii Addagiraatii fi Aksum irratti ta'aa jiru haalaan akkaan kan balaaleffate barruu kanarraa hubachuu hin dandeenye jirra. Kanumaan wal qabatee biyyattii nagaaf tasgabbii dhabuun kan wal qabate mootummaan sun biyyattii san bulchuu akka hin dandeenye barruun The Guardian jedhu biyya Ameerikaa irraa gabaasuu isaati. Egaan daawwattoota keenyaa kun kanaan osoo jiru ammas weerarri daangaa Oromiyaa humna addaa poolisii naannoo Somaaliitiin uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru dhaabbachaa hin jiru. Imalli keenya ammas gara Mooyyaleeti. Magaalaa Mooyyaleetti yeroo gara yerootti dargaggoota Oromoo humni addaa poolisii naannoo Somaalee butuudhaan akka looniitti gorra'u yookaan albeedhaan waraanuun kan achirraa hafe ammoo ukkaamsanii bakka hin beekamne geessuun ammas itti fufee jira. Wal dhibdeen magaalaa Mooyyalee irratti gaggeeffamaa jiru akka yaaddessaa ta'uudha kan jiraattonni Mooyyalee irraa nuuf himan. Mee jiraattota dubbifnee waan achirraa taajjabne hordofnee walitti deebina. Mooyyalee magaalaa mucaan tokko Oromoo naannoo Manaaraatti motoriidhaan liyyuu poolisii reebamee cabee ture. Kanaaf isaan haalli jiru namni yaaddeessa. Ammaatti waraanii dhibiin hin jiru. Immoo namni waliin beeku. Akkuma duraan nama qabanii karaarraa yoo ijoolleen mana barumsaatti deebitu fa'aa qabanii karaarraa butanii waraanuu reebuu miidhuun wanni akkasii sun dhaabbatee jira. Duraan akkas ture dhiyeenya darbe kana. Hin dhaaban ammas itti fufee jira. Ammas itti fufee jira haalli suni. Kanaaf haalli nama yaaddessa.
warra liyyuu poolisiin uummata yoo jiddugal biyyittiitti dhuftee afaanuma Oromoo dubbatu isaan arganii uummatii makamee deema isaan reebanii qabu irra buusu rakkoon kun dabalaa dhufu malee wanni irra hin jiru. Kanaaf nagaaf tasgabbiin erga dhabame bulchiinsi magaalattii bulchus ta'ee qaamonni Oromiyaa bulchan waan kana furuudhaaf yookaan rakkoo uummataa kana bira dhaabbatanii akka nageenyi argamu taasisuudhaaf wanti isaan godhan hin jiru. Carraaqaa jiru mootummaan naannoo Oromiyaatiif uummatii sabaaf sablammii hundinuu haalii isaanii tasgabbii kanaa fi humni isaanii namreef kan isirra qolachuuf socho'aa jiran gaariidha. Humna raayyaattis biyya ispaaltii gubbaa deebiin kanaatti yookaan nama walitti gadilliiti yookaan nam rakkoo qabu tarkaanfii irratti hin fudhatu hundaa yoo dhagaa wal darbatanii tarkaanfii fudhata. Kanaaf haalli jiru yaaddeessaadha. Wanni immoo nagaadha jedhamu tokkollee hin jiru. Humni addaa poolisii naannoo Somaalee akkamitti magaalaa Mooyyeelee keessa seeneeti haala kanaan uummata miidhuu danda'e? Uummannis akkamitti ofirraa dhoorguu dadhabee yeroon miidhaa kana dhaqqabsiisuun duratti kanneen magaalaa san eegan hin jiru qaamonni nageenya jechuudha kan Oromiyaa. Keen eegaa jiru warri dhokateeti kan dhufu naannoo Mannaaraati haga waajjirri bulchiinsa naannoo Somaalee malee magaala guututti Oromiyaadha kan kee jiraatu bakki isaan jiran immoo bakki xiqqaa ganda Buulladii jedhamu. Buulladiidha immoo warri raayyaattis biyya naannoo amma Mannaaraa sun qabateeti kan socho'u warri immoo warrum jalaadhaan dhagaa darbachuu nam keen immoo ispaaltii gubbaa deemu qabu qaban immoo dhaanii jechuudha. Sun immoo hanga danda'ama mootummaan naannoo Oromiyaa warri humna raayyaattis biyya kun ispaaltii gubbaa socho'aa jiru nam gargaree baasaa jedhanii socho'aa jirutti immoo tarkaanfii warri naannoo liyyuu poolisii fudhatee jiru uummata keenyaa fi mootummaan naannoo illee hanga danda'ama asirraa qolachuuf asirraa haadhuuf socho'aa jiru immoo daangaa isaanii gara ganda tokkodha isaan qaban amma ganda Buulladiiti. Kanaaf haalli jiru hojiinis istiraak ta'ee dhaabatee jira. Baay'inaan hin jiru karaa bakka xiqqoo tokko kutanii naannoon sun jiru uummati gara keenya immoo nagaadhaan daldalachuu jira warri immoo bishaanis midhaan dhabee taa'ee dhagaadhaan nu garbachaa jira. Dhagaa kaan immoo isirra qolachaa humni keenyaa fi mootummaan naannoo Oromiyaallee akka danda'ama isirra dhufaata isirra dhowwaa isaanis ni dabsatu haa ta'u immoo makalaakayaan jidduu jiraachuun kun rakkoo uumee jirti. Yookaan nam tokkorraa tarkaanfii nama yakkirraa tarkaanfiin fudhatu jidduu socho'aa ispaaltii qof gubbaa kan socho'a. Hidhattoonni naannoo Somaalee kun maal barbaadu magaalaa san keessa? Hidhattooti kun sila akka naannoon kun inni naannoo isaanii ta'uu barbaadu haroorii isaanii. Kanaaf naannoon immoo naannoo Oromiyaati. Mooyyalee duraan rifereendemillee Mooyyalee Oromiyaatti kennafee sabaaf sablammiin hundinuu uummata Oromoo waliin dhaabbatee socho'aa jira. Haa ta'u immoo warri bifa gaadaatiidhaan dhufee makalaakayaa kan shawwadee wanni godha makalaakayaalleen immoo bifa wal fakkaatuun tarkaanfii fudhachaa deemaa jiru. Akkam ta'ee nagaaf tasgabbiin argamuu danda'aree haala kanaan? Haala kanaanii yookaan jidduu namaatii makalaakayaan bahetti tarkaanfiin mootummaa naannoo Oromiyaa fudhatu cimeetti deemeeti warra magaala keessatti illoo isaan bakka xiqqaa jiranii baasuu danda'uu qaba. Kan immoo itti deemamaa jira makalaakayaan immoo jidduu jiraachuun rakkoo uumee jira.